Ruguma jarri isaanii baala geera. Gataa eeyyee. Gataa jarri isaanii baala geera ruguma akkas nama godha. Karaa irratti illee ilaala. Keenya maal jettisa? Oromoon qulqulluu jette. Oromoonis qulqulluu jira. Laa Oromoon namni akkasiin jiru. Oromoon nuti barri intala ollaa keenya bakka takka rafaa guddanne obboleeyyan Wallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ortobtoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqayfata baganuuf jiraatan nagayni rabbii guddaa sibira gajjachuu fedheeteer. Isin ranchi jaani. Nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatu. Sadugaas na isin astawa qabdaniir. Isi astawa. Asidummaa fasinta isiree guduraatooti. Asidummaa fasinta bakka jira biraatee isimte karaa dheeraa deemu jirra makiinaa wal gargaaraa deemu jirra ante yoo feete ma isin isiniin gargaaran muskila. Yoo feete xiqqoo yeetti makiinaa Baree baramma baree. Akkasii daawwattoota keenya sana siennee jirra alhamdulillahi rabbil alamin halkaniin karaa yaanu kana urkaa dhufne la laftiniin wawweettee gadii tana akka ibiddaa wawwiti sana siennee sana keessa jirra waa xiqqishoon nu hafe amna maal jaaninas amna zaa takkaa mookkanaan nu hafe galuudhaafi alhamdulillahi rabbil alamin asuma yoo jiraatte wanni ennu daraartuu galatoomii enna gaafa isin rakkoo isin baafte galatoomii ettanii gaafa rakkoo san keessaa baatan galata siin beeytan jettan galanni sii jaarsummaa qofaan kafalama akka biraatti inni kafalamaa fi Ana akkasittiin fadhaadha. Saniifuu deemu jirra amma Ciao. warra nagayaan Kanattuu dawwakatiin jiran adda barsiisin. warra nagayaan galu rabbi nu haa godhu nagayaan gallee jirra lafa nuti irra deemaa dhufne xiqqoo dadhabnee dadhabbii hojiidhaan kamaame makiinaa nu dhufu ni rafe maruullee hin dhaqqabne malee eddada akkanaa kana gubba deemaa dhufe eddada shaadaa nama qabachiisu lafa akkasii viidiyoo maruun hin taatummaas namni hoolaa soysiifte qarreen namaan kuta waan ta'eef akkasii daraartuun isaa galatoomtu maammee isaa galatoomuu ka makiinaa teenya fidee dhufee makiinaa teenyaan akka sanaadha gallu nu godhe haa galatoomu hangaafaan asii gaddeemu baasaaniin galee baasan maal jaaniin baasa gurguddaa baasaniin rooshaan asit jaaniin malee barbaga biraatti rooshaan jaaniin saalaan baas maal jaaniin dur gaafa tikroonni qabu akka junee wantaa yaadataa junee diisan baasa saniin bu'ee amma kun akka makiinaa teenyaan zanaa fataa ejjaa deemnu maamme nu godhe haa galatoomu haa ulfaatu makiinummaan tunillee haa galatoomtu ta jiraatte akkasii kunoo nagayaa nummaamsaa bira galuuf akka dafnee gallu jee ammaam irraa makiinaa fuudhee nadaran ari'a innilleeni Kanatti yoomii wanni qabadhaa saniifoo urkaan nu fite taagaa fichifne yoo jirra qilleensaaf taagaa fichifne Arabii khilaal galu amma waa xiqqoo hafee jarrillee manaa tajaajibaa keessa jira achiin nu eegu jiranii. Jannimni jechuun maal jira? Jannimni maraatuun ani sirree bujiran namaraa jechuudha. Isin beektan isin beektan. Tris. Aku maju
Akkasii daawwattoota keenyaa xiqqoogaa namni karaa oguu deemuu ni dadhaba. Muuziqaa dhaggeeffachaa maaliif deemtanii akka jettanillee ni beekna. Shabaabaa hojii deemuu jirra. Daraartuu fi maameen shabaaba. Isin nama guddaa? Kana dhaggeeffachuu nama guddaa yeroo mubaa deemtuuf silaa nama guddaadha jennaani waliin agarree sanumaaf shabaaba jenneeni. Eeyyuu heerumna nama guddaa taate. Namni guddaa nama heerume nama guddaa ta'a. Nama guddaa hojii namni oolu nama guddaa ta'a. Owwee seenaa asiitis nama jira akkam? Owwee achii finnee dhufne yeroo akkasii nagayaan sanaa keenya seenu jirra. Bosonaa tana keessa ni leencaa barre nuti lalleenca taana gurguddannee maaliif akkasii dhiiroo kana magaa biyya fi galee. Nama Itoophiyaa galee? Nama Oromiyaa keessa jiru wali. Muuziqaa isaanii dhaggeeffachaa deemu jira. Ani makiinumaan oofuun jira ammaaf. Karee warqa dhawee eenyuun jeena.
alhamdulillah rabbil alamin sana seenne galuudhaaf mana bira dhiyaachuu jirra baakana ammot ay rabne ore ko kar jetta makana ka rabutin jirta maal ay nama meeqa fuune boosin sikina keenye kharabu ediraw jolle khara deemsa konda wakuma qabda sir akatin sirra eega ana biramu sibra nama taw jira war kharabu ne kella ragenya mbumne jolle ara ta kare oromo warra sittolde arama ati dara eman mata kan ka bawne oromo adi khaysana sote duguma jarri sani balage agata ey gadda jarri sani balage duguma kasna mo gada qararati le kenya male tesa arama kasinis mi oromon kolkollo ette la arama nis kolkollo tira la oromon namni kasin jiru boy oromon nuti bar intala olla kenya bakata karafa guddenne obboleeyyan be isaan ammoo intala deeraatu waan fuudhuun isaanii fayyama shari'aa irratti illee ayyamu intala deeraa fuudhuun harkaniin dhiisan nuti immoo intala ollaa keenya tamanni jireenya waliin nu fide bakka takka waliin rafaa bakka takka waliin nyaachaa dhugaa guddanne akkanatti ittiin qalbu galle kham adani isa adani edda deemaa bullee biyo sana jirra oowwe kan fi bannaree duraan oowwaa dhufne makiinaa qilleensaa chakkana deemu jirra ay sana seenne ay wooti fannu majiite ninjire apala nato chu tekko isini banu firra mura wallahi allah san agilese wonni ninjiru gudilesa adan qilleensi kana isa jira wala lamma mura banna alhamdulillah akazi alhamdulillah rabbil alamin nagayan galle wa dundu bannu inshallah deebuun keenyaaf an qabu warra dhaatichi jiru nu asirra isin kaa'e dhaada khadaada tanis dhaada deebuun keenyaaf an qabnu numa dhufna yoo rabbi jee ajaramina jahanjamante malkata sabadi jee hanjamani akkasi deebuun keenyaaf an qabu numa deebina sawwan deebinuuf zero biraa dubbanna akkatti dhufne qabna inshallah waa hundaafu galatoomi la duraan kana itti yaadin ittiin qabame akkas ta'e amma baaradan itti deebiin lamata qabame itti yaadin sadugaan galle isa galle la buutan bukumatani dhugaa bukumana yaadi sani sanuma qaya wallahi sanuma hattuma sanuma yiba ay la bakatani harama dhugaan ni beektaa mukir bukumatu ni beektaa akkuma dhugaa mee isarti ay sana keessa dhalatee guddattee lafa wallaaltee kun oola ani nanu beeku kan hin gaddaru